Wande diine islaamaa maaltu karaa kana si fide? Natti himuu qabda ka. Maaltu si fide yaaboo maal agartee dhufte? Namni kaan birri jaallatee dhufa, inni kaan dubara fedhee dhufa. Haaya. Ani garuu rabbi na jaallannaa hin. Aboo takbiirtaan eessa jirti? Namni kaan birrii jaallatee dhufa, namni kaan dubra jaallatee dhufa, arrabbi jaalladheetiin dhufa jeeboo aboo takbiirtaan eessa jirti? Hii wande aya ga jechalal afaan arabaatiin hin jaa ati afaan arabaatiin na jala jettaa ya yeroo san islaaminatti seente jirti ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eessa jirti woo takbiirtaan awoo bakka gara diina islaamaa dhufte wande maqaa jijjiiramuun gaa dirqama hin qabu maqaan isaa wajjinis gaa shirkii wajji walitti irra ra'u garuu yoo maqaa nu jijjiiradhee yookaan maqaan hin qaba jette yoo maqaa bareedaa tokko baafatte siif kaniin yoo maqaan kun naafu yoo jettes uummata gara rakkoon sirra hin jiru. Maqaa islaamaa bareedaa masaa tokko naa kenna. Aboo ta'i aboo maqaa bareedaa tokko maal jettanii baastanii mee nama tokko mee Hamza aboo ta'i Hamza tana baasnuufi aboo lakkii boo maqaa rabbiin jaalatuun baasaaf boo aboo Abdurrahman jenneen boo baga rabbi si fide amin diliin tee cufaatu siif araaramte jirti afaan oromooti waan jenne moo shahaadaa wanni amman tana afaan arabaatiin anjee ati deebiste yaa Abdurrahman ashahadu jechuun aniin kun nin beekaa yookaanuu ragaan baha allaa ilaaha haqaan gabbaramaan hin jiru ibaadaa cufa haqa godhatu gabbartii cufa haqa godhatu hin jiru illallah allah malee ammallee nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabricha isaatii fi ergamaa isaatii jette obboleesso si galtee miti akkas jette baga diinii islaamaa bareedaa dhufte boo awoo takbiirtaan takkasii maddaanga Ingati sheekti maarra dhufee torbeerra akka jalaabiyaa fadee deema dalagaa fitee shaawara galee masqalii koofraa darbee saaba kiyya wajjin na singeessa masgiida na jedhe akkana silkii itti laadhe akkana masgiida seenu fedhe kara akkana seene masgiida jala akkana galee akka seene silkii koofratee bade yaa Allah awoo silkii sanuu asitti ummati walitti baasee sii bita kaa rabbii jiraate mal masgiidan singeessa jedha aan silkii nan himne naan yaa rabbi jedhe chuma naawwadhe an silaamummaa fedheen dhufe akka feetu na godhi yaa rabbi jedhe lafti naan zoora wallaahi etuna achi dhaabaddu Jumaa fitanii baanii baajaajii seeneen galee bakka waan tokko namatti hin dubbanne waan tokko mucaa kana hin beeku isaa sibiil eessumatti wal hin beeknu hambiyyeetu namni dhege isaadhaan nageessi masgiidan jedheen siin geessa rakkoon qabannee galgalanne itti himme ganama shaaworii galee dalagaa dalagee nageessi gaafa jedhu anaa bahee isa barbaachoo deemu innis na barbaacha awoo baga nagee an dhufte yaa wanne yoo mobaayil feete wallaahi walitti baasnee mobaayil sanis sii binna hoo awoo akkam jettan hin binnuufi awoo wande sii binnu oo sii binna boo wallaahi ni binnaaf awoo ani amma callaa hin qabuuti ani qarshii 500 hunnooti isaafiif qabeetiin jira boo obboleeyyan kiyya hunnooti booda asfidiiti wande yoo asri Abdurrahman yoo asrii nu wajji salaatte waan dhufte walitti qabnee ni kaninaaf aboo hunnooti ana bira fida gariin keessa yoo agartan garii ammoo isatti fida aboo hunnooti aymanis qarshii 500 qabeef jeeboo akkam jette aboo eessa jirti takbiirtaan hunnooti anisiif qabe jee mee nam lama akka nama mumulladhaa mee yaa boleso ni binnaaf boota bittu meeqa jette ammumaan tana nu kannita baarakallahu fiik namni biraatis arjoomaa boo'itti achi bira ammaan tana wallaa booda haya hunnooti laal ana ta'uu eeyman lamaanitti kan isaafi awoo ta'i hunnooti kottu wande akkas jee isaafi jee akkas jetteemi isaafi jetteemi kottu Abdurrahman kottu ati maallaqaaf hin dhufne hunnooti ormisi gargaare